Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtanii lafa jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa har'a mana astuu kiyyaatitti argamee jira. Astuu inda kiyyaa baga gammaddee siin jenna obboleettii teenya qaalii gammachuu keenya waan ta'eef baga siin ga'e baga guyyaa dadhabbii keetii argiti siin jenna. Egaa waan hedduu keessa dabartee bu'aa bahii hedduu keessa dabartee mudannoo hedduu keessa dabartee guyyaa har'aa kana geesse baga siin ga'e astuu teenya siin jenna. Baga gammaddee gammachuun kee immoo gammachuu keenya akkasumas warroonni maatii ishee taatan maatii astuu taatan baga gammaddanii baga walumaan gammannee maaliif jennaan osoo subscribe like share gochuu baattanii milkaa'ina yookaan bu'aan isheen guyyaa kana argattu kun isin wajjiniin hin jedhu. Sababni isaatis maalini wal malee namni tokko kophaa ofii homaa ofii gochuu hin danda'u. Ammas karaa fuulduraatti subscribe like share godhuudhaan akkuma duraan jajjabeechaa turtan akka jajjabeessitan abdii isinirraa qabna. Ishiinirree uummata ishiitiif fakkeenya guddaa akka taatu waan gaarii qabattee akka dhuftu abdii sirraa qabna. Astuu jabaadhu siin jenna obboleettii teenya qaalii. Bakka sitti hin tolle rakkachaa dhiphachaa mana namaa keessa waan hunda danda'a hunda baachaa. Egaa bareedanii osoo hin ta'in miidhamtee as geesse miidhagdee osoo hin ta'in miidhamtee as geesse waan ta'eef jabaadhu obboleettii teenya qaalii siin jenna. Egaa kun jalqaba isaati malee dhuma isaati miti. Waan hedduu si eeggata waan hedduu karaa fuulduraatti uummata keetiif irree fakkeenya barumsa kan ta'u akka qabattee dhuftu abdii sirra godhannee jirra. Ni qabattee dhufta jennetis ni abdanna. Jabaadhu siin jenna. Akkasumas immoo warroonni bakka astuu kana ga'uuf deemta warroon akka kiyyaa namoonni biraatis jabaadha inuma geenya. Namni obsa qabu bakka yaadisan ni ga'a. Obsa qabaachuudha malee yoo obsa qabaatte jecha inni guddaan obsa qabaachuudha malee yoo obsa qabaatte bakka yaadisan inuma geecha. Kanaaf astuu baga gammadde obboleettii teenya qaalii kabajamtu jabaadhu siin jechuu jaaladha. Baga gammaddee ani immoo gammachuun kiyya immoo daangaa darbee jira. Amma wanna naasa'uun harka badaa jira siin jedha. Baga gammaddan hundi keessan warroonni astuutu maatii ishii taatanii baga gammaddanii baga waaqayyo siin gammachiise. Yaa chaanaalli kun chaanaala ishii qofa osoo hin ta'in chaanaala hunda keenyatti maaliif dadhabbii ishii qofa osoo hin ta'in dadhabbii hunda keenyatti. Kanaaf ishii qofa osoo hin ta'in nurree wajjin dadhabne jirra. Baga hunda keessan waaqayyo siin gammachiise siin jedha. Baga gammaddanii jabaadhaa karaa fuulduraatti fufaadhaan siin jedha. Astuu baga gammaddee koongiraa siin jedhee jira qaalii teenya jabaadhu siin jedha. Karaa fuulduraatti waan gaarii akka qabattee dhuftu immoo abdii sirraa qabna. Egaa waan dhaggeeffattaniif guddaa galata. Nagaan waaqayyo haalaaf galatti jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota astuu ituuf akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha galata waaqayyo. Warra hin beekneef kiyyaa ituufiin jedhama. Egaa har'a mana astuutti affeerameen jira gammachuu natti dhagahame ibsuudhaaf astuu koo baga gammaddee baga milkooftee baga guyyaa gammachuu kana geesse isiniin jedha. Hundumti keessan bara gammaddanii warri astuu bukkee dhaabbattanii jajjabeessaa gargaaraa turtan hundumti keessan baga gammaddan. Gammachuun kun kan astuu qofa osoo hin taane warra wajjin dadhabee warra gargaarii har'aan gaheedha. Dhugaadhaa irribatti dadhabdanii ishee gargaaraa turtanii waaqayyo gooftaan hunduma keessan haa eebbisu. Baga gammaddan baga guyyaa har'aa agartan isiniin jedha. Astuun baay'ee gammaddee jirti. Anis baay'ee gammadeef hin jira. Gammachuun kun mana keessan hundumaa haaseenuu ijoollee jedhee gammachuun addaa mana keessan haaseenuu isiniin jedha. Waan itti dadhaban tokko gaafa argatanii baay'ee tokko nama gammachiisa. Waan yaadanii assaabanii tokko bira yeroo gahanii baay'ee tokko gammachuu addaan namatti dhagahama. Egaa anis baay'ee gammadeen jira. Astuun dhugaa haala mijatu keessa dhaabbattee chaalenjoota baay'ee wanni jettee har'a gahuu isheetti baay'ee natti gammada. Hunduma keessan astuu qofa osoo hin taane otoo madaamin si waamtu otoo jireenyi isinitti ulfaatu otoo hojjettanuu ija tokkoon bilbila laalaa ija tokkoon namoota biratti laallachaa astuu bukkee dhaabachaa turtanii waaqayyo gooftaan hunduma keessan haa eebbisu. Baga gammaddan baga guyyaa har'aa agartan isiniin jedha. Har'as immoo wal jajjabeessuun keessan wal biraa hin hafiinaa. Wal jajjabeessaa har'a astuun waan tokko irra geessee otoo hin taane isa har'aa qofa otoo hin taane borus immoo waa guddaa chaalenjii guddaatu jira. Wal bira dhaabbadhaa wal jajjabeessaa wal gargaaraa isiniin jedha. Hundum kan boodaatu caala waan ta'eef kan maan caala wal jajjabeessuun keenya wal bukkee dhaabachuun keenya nutti haa baru isiniin jedha. Keessumaa ilmaan Oromoo wal jajjabeessaa hin jirru wal gargaaraa hin jirru. Baay'ee wal buusaa jirra maaliif
waa tokko irratti harka wal qabnee wal jajjabeessuu wal gargaaruun kun nu biratti xiqqoo gadi bu'aadha waan ta'eef wal jajjabeessaa wal gargaaraa isiniin jedha. Hundumti keessanuu astuu biraa hin hafinaa. Astuu waan dogoggortee akkatti sirreeffadhu waan immoo hojjechuun maltu akkasitti hojjedhu jedhaatii gorsaa. Hundumti keessanuu bira dhaabbadhaa jajjabeessaa gargaaraan isiniin jedha. Egaa keessumaa ijoolleen Oromoo wal guddisaa wal jajjabeessaa. Duubaan dhufaan jira warri har'a jalqaban boru jalqaban hin jiru waan ta'eef isaanis haamilee godhatanii akka dhufaniif warri dura jirru wal jajjabeessuu wal gargaaruun nutti haa baruun isiniin jedha. Hundumti keessan wal jajjabeessaa astuudhaan sheerii laayikii sabskiraaybii gochuu hin dagatinaa. Warri haaraa taatanis immoo maatii astuu ta'aatti dabalamaa. Sheerii laayikii sabskiraaybii godhaa fi maamila ishee ta'a isiniin jechuun jaalladha. Warri jirtan immoo egaa sheerii gochuu hin dagatinaa laayikii gochuu hin dagatinaa. Laayikiin immoo astuudhaaf jajjabina waan ta'eef jabeessaa bira dhaabbadhaa. Koomentii irratti barreessaa fi isiniin jedha. Hundumti keessan harka wal qabaa dhugaa ilmaan Oromoo wal jabeessaa. Miidiyaa ilma Oromoodhaa baay'ee guddaan hin jiru. Wali guddisuu kanarratti baay'ee duubattaaf na waan ta'eef wal jabeessaa wal gargaaraa wal bukkee dhaabadhaa harka wal qabaa isiniin jedha. Egaa nagaan rabbii bakka haala jirtanitti isin wajjin haa ta'u. Warreen astuu bira jirtan hundumti keessanuu galatoomaa eebbifamaa bira dhaabbattanii hangarraatti warri jirtan hundumtuu galatoomaa isiniin jecha. Ammas biraa hin hafinaa jajjabeessaa mana kiyyaas kottaa jajjabeessaa hunduma keenya isiniin jedha. Hundumti keessa wal jajjabeessaa dhugaa rabbi dubbachuu fi wal jajjabeessaa harka wal qabaa. Yoo isin harka wal qabdaniin alatti ormi dhufee harka wal hin qabu. Har'a isin harka qabnaan astuun kana geessee borummoo yoo harka qabdan kana caala guddachuu kana caala hojjechuu kana caala jabaachuu dandeessi. Isiniin jedha. Egaa nagaan rabbii bakka haala jirtan kallattii jirtanitti hunduma keessa wajjin haa ta'u. Nagaa naa ta'a isiniin jedha. Egaa astuu jajjabeessuun keessan biraa hin hafin har'as borisii isiniin jedha. Nagaa naa ta'a bakka jirtanitti nagaan rabbii hunduma keessa wajjin haa ta'u.